Kunuuti gazallatu kabaja boordoftota kiyyaa deebi'ee fi jala jechuudha. Dhugaawwan kana haala akkaataan mijatee osoo hin taane hojiidhumarraan dhufe jechuudha. Gidduudhaan kunuu kan sila isinitti agarsiise jechuudha. Namni sobee utuu ofiisaatiin dibatiin viiyoo argachuudhaaf jedhee osoo hin taane waan na fayyadee dhugaadhaan isin qabatamu waan qabudha jechuudha. Waan na fayyade kunuu mataan koo kanatti fayyadee jira. Hojiin hojjetaa ture waan ta'eedhaaf akkasumatti rafaa waan ta'eedhaaf hin dhaadhu mataa koo kanaaf hidhan jedha. Utuun darabuu ishee gaarii ta'edha. Filachuun illee hin beeku baduugaa. Bareedduudha waan ta'eef jiru filee yookaan kana. Yeroo filtuun mataa keessanii ululaa murtatina ofumaa mootii filachuun yoo na dhukkubsa yoo inni wal qaqqabee kanatti wal gadhiise saasuu ta'eedhaati. Sababiin isaayyuu giddiidhaan mataan keessa yeroo buqqa'u rifeensi keessanii wanti isin biqilchachuudhaaf cinqamtan bu'aa tokko hin jiru jechuudha. Ankoo isan ittiin rafuudhaaf ergina gadda booda yeroo inni qal'uun shixaa kana caalaa fi cinqu hojiin qabas waan ta'eedhaaf noolaa akkuma argitan lallaafaa ta'e garuu akkuma kun fayyadamaan yoomillee akkuma dhadhaati akkuma argitan sunqoochi immoo akka koondishiinarii yookaan immoo akka inni laaffisuu yeroo mushixachuudhaaf isin rakkisu iddoon kaa'adhee dibadhu nabi waan ta'eedhaaf harka kootiin qabadha jechuudha. Gilaafii fayyadamuu irra harka koo fayyadamuutti jira jechuudha. Hordoftoota kiyya gara uffata kootii immoo kan hin dhayine of eeggannoo godha. Mataan kun haadhu waan ta'eef mataan kun bishaanis hin jaallata. Kanaaf dafee miicadha. Baay'inaan hin qabu. Saajii ammallee goonee akkuma argitan dibuutti hin jiramate. Uffata kootiif of eeggachuudhaaf deemuun gara raachi jechuutti jiru kan uffata koona jalaa balleessu hin barbaadu waan ta'eedhaaf. Booda yeroon dhiqadhummaa nan buruusha waan ta'eef nan rakkisu jechuudha. Akkasitti xiqqoo dhamdee akkuma isin sila argitanii mataan koo haphiisa waan ta'eedhaaf mataa keessan tilmaamtanii amma ni turatti fayyadamu jechuudha. Questi messaggi daqiiqa 5 messaggi godhe. Dakoota kanneen jedhaman inni barbaadeetan kanneen namatti tolu. Messaggi utuu nama ta'e muka jaalala namatti tolu. Yeroo harmee irra ciisee yeroo xiqqoo ta'e jiru harmeen koo akkasitti utuu buna dhiinuu fa'ee jilba irra ciisee achumaan akkasatti na daabbastu achumatti rafee naaf ture. Na baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Uffata kootiif of eeggachuudhaaf asii gadi jechuutti hin jiru jechuudha.
كيس تفي كيس أكتر كرهت كودي الفيرو هكا ستي عندك أجورة بودا أبس أنا شو متد يو كباتي تكوشي كيس التزون تاني كباتي أن يرون باية فيدمون عندك أدا باي دوي قرو تكوشي متاكو جابي ساتي تبوك ساتي هنتاني دي بدأ أكني نزل هنقو كونيف جوجو واني نقاني فيس نا أما قد تتاقر مالي فتاكو تكني نزل بود تكيا كليبي لا كليبي غدا غدا دوباتي نشاور كابيكو كليبي كان جوزو كان هذا سيرا كودي نكاجو روجا كودي شاور كابيكو دال أما كروجي كودي روكانا يجور እና ነጋቲ ቱርቲ ጋሪና ቀባዳ ስንጀራ ስንካበጃ ላይክ ሰብስክራይብ ቆራተለ يعرفون جلته كوجب ورطة تحوي أوروبا تيتو وكفايا كسني نجوا بجرتو جواتو نجيني كسم برادا جلته واق أيوة نجا كوتي نجا واق أيوة بجرتو تسني فبايت ويدا هرم جيتشا هرم ودي بيجرا هرمو أكما بيكمو متى كينيا كتكونوسو تجود فشودن دينيو بتانتوري فيديو تكو قلكي سيرة شودا أني متى كو إن أدو كنافيو أكني نجلا هنغو جنب بستي سادي نانغودا دشودا ماكسي غرا شودا وان منا كيساتي فايدا مامو كنافيو أنا مام كون ماي نيسيدا كونمو سونقودا دنگدن نان ماشينيدان داكي كونمو قودا كانتي فيدم بوچودا akkuma argitanu amma sunqoon qophee fadhee lafa kaadhee jechuudha yeroo biraammoo yeroo qopheessu isinitti agarsiisa sunqoon egaa akkuma beektanu furdata firiijii keessan kaa'e jechuudha kanarraa akkasitti fudhadhee xiqqooshitu baay'ata jechuudha ni beektu mataan koo haphiidha waan ta'eedha baay'een barbaadani amma maayiniisiin fudhadha jechuudha maayiniisiin baay'ee tokko nan jaalladha mataa kootiif illee dafeellee mataa keenya guddisuudhaaf dandeettii guddaa qaba jechuudha warri barbaadan olive oil yookaan zayitii ejersaatti naqachuu dandeessu jechuudha naan nagaa amma kuni amma immoo kanaan qaxxitaa bareechee waliin rukutaa jechuudha isa booda gara mataa kootiin dibadhaa jechuudha akkuma argitan ofii isaatiiyyuu akka dhadhaati akkasitti mataa keenya dheereffachuu qabnaa qaqqabuu qabnaa dhugaa waaqaan illee hojii dhabee osoo hin taane hojii utuun hojjedhu karaatti kutee dhiisee dhufe dhaqeen xumura argiin dibadhee booda jechuudha YouTube ko like share subscribe gochuudha na jajjabeessaa lakkaatamu jechuu dhiisuyyuu ishiin nama keessa teenya akkasitti yeroo nu viidiyoo hojjennu nama baay'ee biraa akka inni ga'uuf like gochuudhaan share gochuudhaan nama baay'ee biraa akka inni ga'u maatiin keessan illee akka nuuf ilaalan nu godha waan kana gootanuuf galatoomaa walitti deebina yeroo dibadhu